Eshi. Achumaaniyyi mana isaa seenetanii gaafa seenu Mubaarakis jira inaasa'u. Maa inni Kaalidii jennaan ayi Mubaaraktii akkas rakkatee akkas akkasii guruupiin ijaarameera gargaaruu qabna akkasii jedhe. Dhaggeeffadhuun jedhe. Yoo Mubaarak dhukkufate kunoo naannattaa immoo dura na gaafa. Yaa ana obboleessa ana gaafachuu qabdu. Ana gaafachuu qabdu ture silaa jechuudhaan yaa obboleessa jarri achi jirtu soddaaniif obboleettiin jirti. Fira waan jedhamu jira wanti biraa hafee an jira. Anatti himtaniittuu maaliifi jennaan ayi waan akkanaa naasee jedhanii darbatanii na baasan. Ammas nan dhufee nan seene naasofsiisuu didan jarri Maarqoosii taasisaa manaan jedhaman. Gargaaramuu qaba akkas no wanti kun walitti nu buusa. Duraan dursee waa'ee gargaarsaa yoo rakkate obboleessa koo anatu gaafata. An mana farankaa qaba moo qaba maalan qaba waan an qabutti gurguree obboleessa koo gaafa fayyaa isinii waliin haa utaalu. Isinii waliin agargaaru isa taphattus wal raggatu. Gaafa rakkoo garuu ana obboleessa. Kanan deebiseef jedhaaf. Rakkate taanaan lakkii maqaa isaatiin farankaan guuramus wanti gargaarsi godhamus hin jiru. Na laallataan jedhe. Ayi obboleessa akkas manaan jettee natti harritee natti loltee akka waraabessaa na baafte. Yeroo sadaffaan galee akkuma kana. Hayyee dhufee mana banadhe. Wanta gaafadhe tokkoffaa soddaa. Lammaffaa obboleettiinis dhuftee. Obboleettiin takka sa'aatii 24 laayifireertii soddaan hin dhufee manni isaa kaameraa qabaa. Waa'ee kaameraa dubbata. Ishii obboleettii isatti bilbili silkiin kaasu. Haadha manaatti bilbili hin kaafu. Akka obboleessaatti dhimmi kun siiriyees numaa dandu. Na laallata. Eenyuun marfamee jira, eenyu waliin jiraata, akkamitti jiraata. Haati manaasaa eenyu akkamitti buzuu cinqallaatees wanti hundi naasaa. Kanaafuu fidaan jedhe Mubaarakee. Sagaleen bade kunoo. Amma waa'ee kana dhiisaati Kaalidiini eenyunni waan akkasii gaafadhu jedhee isa ajajee eenyunni isatu itti matee. Kaalid isatu sitti matee. Ayyee obboleessa keenya inni na ajajoo osoo hin taane Mubaarakiin ati Kaayiroo keessa jirtaa? Kaayiroo keessa jirtaa ati? Fira Mubaarakiin. Neetworkiin keessa irrii miti. Bakka amma waa biraa dubbadhaa isin waan akkasii dhiisaati waa biraa dubbadhaa an jiraa an biran jira kanaaf iyyuu waa biraa dubbadhaa waa isa dhiisaati. Sagaleen keessa ture nee Galatoo dubbachuu qabu dubbatte nama biraas maqaa waaminii waa tokko dhiisii atis Kaalid baay'ee situ beekaa. Wanta kana sirraan eegamuu hin dubbatinatti waan akkasii. jechuun amma maal godhu nee Mubaarakiin qabda. Ayyee neetiin kun darbatee. Ayyee. Amma walumaa galatti Mubaarakiin dhukkubee miti dhukkubeera. Inni illee Kaayiroo jira malee Mubaarakiin beekaa hin jiru argaa hin jiru. Kaayiroo jira malee. Wallahi Mubaarakiin yeroo nama Kaayiroo gashitu Mubaarakii argaatute guyyaa meeqa jedhinaa gaafadhu. Ayyee. Ayi namni isa beeku bareechee. Beekumsi maal fayyada obboleettii caalattaa namoo? Obboleettiin kun argachee tokkootiin argine. Ayi koy naifiini akkaataa jalatti leelaa social media akkana nama girri miti. Nama kabaja qabu, nama ulfina qabu, nama bootaa namaa beeku, nama hayaa namaa qabu. Kuni Oromoo isa qulqulluudha sii galee namummaa qaba. Nama akka namummaa isaatti dubbiftaa sii falkiyya. Obboleettii fi soddaa wal barra bareechine. Ani waan sirraa qaba waamme. Ayyuba. Mubaarakee ungefähr waggaa 10 uummata Oromoo gargaarsisaa ture. Uummata Oromoo irraa maallaqa fuudhee Oromoodhumaan gargaarsisaa ture. Oromoon immoo yoo isa akkam ta'e maaliif haraama ta'e? Amma ko waa'ee isaa miti isarra yoom geenye isteeppii qaba wanti hundinuu.
Amma ko namni gargaarsaatti kan inni ba'u kan inni gargaarsa kadhatee takkaa namni tokko dhufee akkana naa godhaa jedhu hin jiru yoo maatii fira maybe nama waan itti yoo dhabe malee. Fakkeenyaaf ani maafan hin gaafatamne ituma wanti caalaa wayii dhufe Khalid Muhammad nama 300 Mubaarakiin gastiirra godhatee waa'ee gargaarsa Mubaarak dubbachuun inni namame na dhukkube waan fedhe caala. Itoo obboleettii of biraa qabu haati manaatu jala jirtu ituun ni soddaa qabu ituun ni fira qabu obboleessa qabu ituun ni dhagee miidiyaa irraa dhufee dhukkuba obboleessa kooti isaa gargaarsa kooti tasamma isa kun bataam wallaahi isa dhugumaan isin hin jedhu. Okay, orri Kaayiroo yuun dhageenye ka. Boleettii si Kaayiroo yuun dhageenye. Ati Itoophiyaa dhaga'u miti. Kunoo ka sooshaal miidiyaa irratti Khalid Muhammad irraa dhageenye. Khalid Muhammad ammaree fi sila guyyaa dubbatamaa ture. Abdii Geetaachoo Wayyaa Muhammad. Habibti hadhaa miti kaleessa irraa dubbataa turre hadhaa miti waa'ee Mubaarak hadhaa argite malee ati maammees hadhaa arga malee nuti hadhaa miti guruuppii nu dhabeera Habibti maal jechuu barbaadeeti ati guruuppiin kan hidhame malee Muhammad Amin Mubaarakiin bireefta Mubaarakiin bira jira. Ayyee nu dhageessisimi maalirra jira akkamitti jira nuu gaafadhu. Bareeda jira qaroo moosa sirraa dubbataa jirtu jaallataan jiru malee inni. Maal gaana dhageessis kaa adubbatu kofirraa dhiisa jedhu nan dhaaba. Sanan dubbachiisa garuu ati maaf irraa dubbatta akka kanatti irraa dubbatamaa tayyuu akka kanatti irraa dubbatamu obboleessa godhete maaltu obboleessatti godhete. Argitanii jazbaa ilaali jazbaa ilaali horii dayyuusa dhaltii maammeedha bashaasha. ani yaada wayii kanadha. Maammi akkanan jedhee bar tokkoffaarratti mana Khaaliditti gargaarsaa Khaaliditu taa'ee haasa'aa jirti. Khaalid dongorsee jirta. Ani waa'ee gargaarsaallee naasofne uummatatu haasaa kaleessaa maaliin geessanii waa'ee guruuppii keessa immoo namoonni jiran hedduudha. Kan irraa dubbachuu jiru gaafa sanatti akka ijoollee keenya anis inchi keessa hin jira. Abdii Geetaachoo illee achi keessa jira. Hadhaa miti wantichi kaleessa. Sii galee kan uummatatu kaasee ofiin dubbate malee nuyi miti. Waan kana kan kaasee dubbate. Abdii Geetaachoon namoonni waa'ee gargaarsa Mubaarakiitu nan beeksise. Waan hin qabu na gaafataniitu tuffiin isin jechuudha maatii isaatiif firoota isaatiif obboleewwan isaatiif qabdantu yina dhibaa jedhama. Na gaafataniitu waan hin qaban obboleessa koo yaalchisuu nan danda'a moo hin danda'u tokko fedhii qaba moo hin qabu na gaafataniitu yeroo guruuppii sadaqaa bantu. Ayyee. Kan gaafatamuu qabu kanarraa hin malu. Gaafatamuu qabdaa sirraallee mala garuu dhukkuba Mubaarak immoo akkamitti namni ormi duddubbee kee dhaga'uu danda'a yoo gaafii barbaadde akkamitti namni duddubbee kee dhaga'uu danda'a kan Mubaarak dhukkubsatu ammaati fakkeenyaaf anatti muraa jirta ani immoo sitti muraa sii fi obboleettiitti muraa jarri Kaayiroo kunuus nama 1,000 qabadhee mee mucaan kun nagaa qabaa jedhee gaafa rakkina gaafa dhukkubaallee gaafa namni naa deebisu dhabame kunoo jira mucaan kun sagaleen isaa kan haadha manaa isaa kan isaa gara obboleettii kan soddaa namni naa deebisu iyyuu hin jiru dhukkuba isaa akkamitti dhufanii natti himu meerree eenyuuf dhiisi ana dhiisi ummatuma kanaaf kabaja jarri ummata Oromoodhaaf qabanu namni tokko an feemase lakki Mubaarakiin guyyaa argeetu magriibatti ittiin haseera ishaatti kunoo bakka kana jira namni jedhee nuu deebise jira hunda keenyaaf eenyurraa dhageesse Kaayiroo kan biyyichi. Namni nuu deebisuu dhiisuus ati kan barbaadu ammoo obboleessi kan kee akka inni fayyuudha isaa akka itti barbaaddu. Inni fayyuu miti tokkoffaa wantan barbaadu yoo danda'ame Mubaarak nagaan isin keedha. Siifana bilbiltuu atis bilbilii jarri soddaachi jiran isa bilbilanuu obboleettiin isa bilbiltuu Mubaarakiin gaafachu. Mubaarak haasa'uu hin danda'u rafeera rakkoo wayii jira yoo jedhame haati manaa isaanaa dubbachuu
akka inni itti jiru. Okay. Sana booda isteeppii gargaarsaas haa ta'u, isteeppii ofii kootii yaalchisus haa ta'u, gahee obbolummaa kootii inni sana ilaalta. Obbolummaan maal akka ta'e, gargaarsi maal akka ta'e, qabatamaan inni sirriitti agarsiisa. Akkasii. Walumaa galatti amma atis gaafatamuu qabdaa. Garuu gaafii kiyya na deebisi mi'achi gaafii. Maal taate kaaliditu si duraan dhageenii maameen dhaga'amoo? Mubaarak immoo fira caalaa uummata Oromoof itti caansifata. Obboleettii caalaa obboleessa caalaa uummata Oromoof itti aansisa. Kun amala isaati. Wanti wayii sitti urgaa'u wayii hin jiru. Yeroo maatii taatu dhiiga taatu waan sitti dhaga'amu jira siifan. Waan sitti mul'atu wayii jira si galee. Dhugaa keeti wallaahi. Ayyaadaan dubbadhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan nagartaman. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Amma mamme jarribe ka sitti dolarani maaliif waan ati duraan jette ani yoona dagatte hin beeku mubaarikiin dura jechuudha. Sin beekaan Facebook irrattis ta'ee qaamaanis jara Abbee Baabiliyaa biratti jirra manni maqaa. Ana irraanfadhu yaada qabdu dubbadhu gifti. Dhiisi ana. Irraanfadhu. Jarri beekaa ajandaa si godhataarani waan hin taane afaanii si baasuufi. Beekaa si Aboonatu dhoksan. hunda ilaali. Dhageessan. Amma maal siin jedhe Kaalid ati otuu ati jirtuu nu dhageenye jedhe Mubaarik dhukkubsachuusaa jechuudha. Jarri Abu Faydiis dubbataniiru Laatiyoonis guyyaa tokko akkamsiif namnaam jiranii dubbatanii turani. Garuu namni irratti hirmaate hin jiru. Hundinuu sobduudha bakka. Wanti beekamuu qabu. Afaaniin waa meeqasii ta'u. Wallaahi. Otuu Mubaarikii garuu jechuudha. Nam tokko ilmaan Oromoo tokko jechuudha. Ilmaan Oromoo tokko qabamtee hidhamtee jechuudha. Mubaarik takka dubbatti hin deebine keenya. Kana gargaarsuuf jechuudha. Magiftii kun nuzaazee miti dhaggeeffatu. Imboo inni tokkoffaa nuzaazee irra jiru. Gaafa inni du'ee keerii isaa dhufnee akkana godhee ture akkana keeriidhaan kaasuu hin danda'ama. Masaaboonni gaafa du'anu indi jagnaa nabbar lesliminaa indi argoodha akkas godheera jedhamee hin faarfama inni sana. Amma lubbuun jira. Nama lubbuudhaan jiru yoo bira hin dhaabbanne gaafa amma kana eenyutti mataa namatti matu dhabeemi kunoo nama sagalee isaanu dhageessisu sii galee dhabne obboleettiin akkuma targitu obboleettiin ilaalte argitees jalatti mucaadhaan hin dubbatin wanta tokko jennaan mucaan gastiirraa utaalee ba'e sii barreesse hin dadhabe maamme wanta tokko hin dubbatin jennaan mucaan sirra dhufee mucaan keeroo jiru sun jechuudha asirraa bahee. Beekaa dhoksaarani ambilbila Mubaarik irratti screenshot godheen siif. Salaam alaikum. Waalaikum assalam. Akkam maamme? Jirra wallahi alhamdulillah. Jirra galata rabbii maaltu jira? Situ Mubaarikiin gargaarsisaa jira? Maal ta'enna? Maal dhukkubuu isaan beektu ati? Karaa kamiini? Mee waca keessa dhaabaddoon yookaan kabalee ofirraa reebbisan si bukeeru. Amma Online irratti. Ma jechuun haala kamiinii gargaarsisaa jirtaa? Maatii isaa gaafatteettaa? Nama isa gargaaruu danda'u akka obboleessaatti akka soddaatti warra hoon qabdus warri isaa jechuun hin dubbattuu fi maaltu qabatamni jiru maa hin dhime. Ati kana gochuu keetiin akka namummaatti dhiiraati. Galatoome nurraddin. Si galee? Garuu jechuudhaan namoota ituu hirmaachiftee caalaan ta'u tokko lammaffaa Mubaariktu nu gargaarchisiin jedhe moo mee waanumti Mubaarik irra jiru kana nu barsiisi bareechi dura. galatoomi maamme Mubaarak Musammaa obboleessa kan kee ta'uu ni beekaa. Haa ta'uuti garuu akkaataa kanaan dubbachuu keessanitti xiqqoo ni gadda. Maaliifi mucaan kun arma dura dhibamee riifariin barraa'uu fi isaa atis ni beektaa. Haa ta'uuti namoonni silaa irraa dubbachuu akka qaban ni amana. Eegaas turree Amma waan Mubaarik amma namootan keekin naman keekin amma important emergency wanti nu barbaannu
dhaggeeffadhu gaafa manaa kee hidhattu emergency gulukoosii sii kennama. Itti aanee marammaramtee dhukkuba kee irra ga'amee akkas amma wanta gaafa taa'u importantiidha. Walumaa galatti Dhaggeeffadhu mee Mubaarik waan irra jiru siinaa sa'a ergixanyaa nany yeroo hunda Mubaarik jettaa mana isaatti sin argaa mee ati jechuudhaan mee waan Mubaarik irra jiru hadda yeroo dhumaatiif saatii meeqatti ittiin haasofta? galatoomi obboleessa kiyya ati Mubaarakiin quba qabda walumaa galatti ati obboleessa isaati. Atu jechuudhaan isaaf obboleessa taateef gargaarchisaa jirta. Gaaffinaan si gaafataa yeroo siin gallee yeroo dhumaatiif Mubaarakiin yoom dhageessisa galeessa? Amma Mubaarak akkuma nama tokkotti baqataadha. Nama biyyaan baa jiru nutis nama biyyaan baa jiru. Kanaatis ni amanta jedhee yaada. Walumaa galatti maal baqatummaa salee baqatummaa waa'ee baqatummaati miti. Maaliif hajii kee hojii kan keerii kan maa balleessita? Wanta si gaafataa yeroo dhumaatiif Mubaarik amma maal irra jirame? obboleessa kiyya Mubaarak dhukkubsataa jira. Dhukkubsataa jiraachuu isaa eessa jira jechuun eessa jiran? Kaayiroo jira ka. No, mana jira moo hospitaala jira moo akkamitti jira? Galgala kana sa'a tokko ol oliinaa se'an. Galgala sa'a meeqa? Osoo mana Kaalidin seenin dura. Mee amma waan irra jiru nu dhageessisuu dandeessaa dhiifama nu godhi. Wanti irra jiru akka dhukkubsatee jiruu fi mana mee sagalee isaa isarraa dhaga'uu barbaanna yookaan kan haadha manaasaa yookaan kan isaa qofarraa dhaga'uu feena odeeffannoon nu bira jiru waan cimaadha. Mee nu dhageessisi filis. Pirezidaanti Maamme ani akka ajandaa godhatuuf yoo deemte malee mucaa dhukkubsataa jira kanaatis ni beeku. Yaa obboleessoo ati dhukkubfadhuun siin jedhee. Abboo dhukkubsaa kun haa taru na dhagaye. Yaa obboleessoo na dhaggeeffadhu amma waa'ee dhukkubaa miti amma eessa jira saatii kana maalirra jira? Mana isaa jira. Mee bilbilii fi sagalee qofa dhageessisi. Bilbilee fi sagalee si dhageessisu maaliif barbaachisa? Atiin bilbiltuu fi bilbila isaan qabdu ati? Naa galuu dide naa seenuu dide. Ati bilbila isaa qabda moo hin qabdu? Yoo hin qabaanne keessaan si. Haadha keetiin atu salee innaatiin libdaa waa'ee obboleessa kootii hadhaa jalqabdee sadakaa hin gaafatin. Kun jecha kodhumaati. Obboleessa kiyya jaallattu. Dhaqii nama kadhattee fi bartee dhaqiitii kadhuu fi boo'ii boochisiitii akka feete ta'e. Obboleessi koo tokkoffaa anaa jiru kadhaan hin barbaachisu. Tokko manarraa ta'e. Dhaggeeffadhoo siin jedhe. Lammaffaa ati jechuudhaan yeroo hunda jechuudhaan kan Mubaarakiin dhukkubsachiisaa jiru nama jechuudhaan jazbaa akka keetii kana diyyee kijibaan jechuudhaan sii galee haddas maqaa ittiin horochuuf maqaa ittiin bitachuuf mucaa kana jechuudhaan itunni waan ta'in mucaan kun waa taanaan amanan maqaama obboleessa kootiin dhaggeeffadhaa Oromoo obboleessa kootiin gargaarchifnaan anaafati gadi waliif yaanaa kun ergaa gosa dhumaati. Siin laallatu jechuudha. Ayyee carraa tokko naa kenniiti rakkoon qabu annaan rabsitus rakkoon qabu anis. Fiteen jira. Wasaka ilma wasakaa deebii akkanaa anuu ofan gaafadha anuu ofifan deebisa. Shalafataam ofiifuu waan nyaattu hin qabdu maatii kee gargaarin dura. Sis Mubaarikis jechuudhaan si galee Mubaarik irratti yoo ati dhukkubfattee si yaalchisu aqamuun malleen biqaatuun malleen ammaammee waan hin dubbadhu tan hin qaanfadha. Amma garuu kan hin barbaadu hiriyaa kee ta'e namatti dhiyaattu taate dhuguma jechuudhaan si galee maal yoo taate hin fidda yoo hin taane namoonni angaafataa jiru tokko haadha manaasa lama obboleettiisa sadii soddaasa yoo hin taane jara kana sadan afaan cabeen raggata soddummaa fokkiftu warra fokkiftu abbaa manaa fokkiftu haadha manaa dayyuu sareenfa dhufee waggaa 10 ol dhukkubfatee asitti himatu annama akkanaa miti jechuudha. Obboleessa koo kana jeese isin jechuudha. Amma hadda argitanii to obboleettiin gaafa siin fakkeessitu anaa waliin wallabdee mubii labdoo godha mubii abbaa miskiinaa jedha koomentiidhaan Oromoo tish to qoshaasha. Isarraa waa butattee dhatte abbaa manaa kee nyaachisuuf fakta. Sitti mama jechuudha. Barichine afaan cabnee si raggatana yeroo jennu hamlee kee tuqna abbaa manaa kee raggatana mana kee akkanatti raafna eenyummaa kee bareechinee ibsina jechuudha. Ati obboleessa kee
Kaleessa gadda anaa waliin wal dhabaa turte ibsi. Obboleessa jaallachuu jechuun ani sarraa dhorguu miti. Hayyee dhorgitee ati obboleessa isa dhugumaati. Ani sarraa ibsaan ture. Ilaali dhiira jechuun obbolummaa maal akka ta'e. Na amani kulaalitii koo yoo waan tokko dhabe gurgureen akkamsiisa fuula namaa dura dhaabbatu Mubaarik. Na amani. Kana ni yooniin godhin Rabbiin umrii koo gabaabsu na laaltas. Kanaaf ansi gaafataan hindidda obsi daangaa qabaa abbaan fedhe nan dhaabsisu si galee waan an dubbadhu beeka akkanitti dubbadhu beeka waan an ergaa nan dabarsaa jiru beeka si galee waan an irratti dubbataa jiru beeka nan dubbadha. Ati kaayiroo jirtaaf si gaafanne obboleetti. Soddaan immoo obboleettii fuute waan soddaa keetii si laallata kan gaafataa jiru obboleessaan gafa. Si galee akka ganda keettis akka biyyattiitti dhalattees soddaan Mubaarik jechuudha. Kabajaan qabdu namummaan qabdu malee akkasii miti sila bootaan nuu kennitu. Dhuguma obboleettii dayyuusa jechuudhaan gaafa guyyaa jumaataa muuziqaa dhaggeeffattu teessee si galee muuziqaa dhaggeessu dhuguma isii tuffatteefi si galee haati manaa nama miidiyaa miti miidiyaan si maallaa godhaanan gaaffiin gaafadhu naa deebi. Qoy gaaffiin an gaafadhu tokko Mubaarik nagaadha. Maal ta'e maalirra jira maal jedhame anatu gaafachuu fedha. Si galee hanga hadhaa isin mucaa kana irratti dubbachuus gargaaruus dhukkuba isaa waggaa 10 dura jedhee soddaa muudii qabatu beeka. Soddaa miskiina. Kanaaf soddaa miskiina jibbina. Soddaatu dhiira ta'e maatiin warra kootii abbaan fedhe obboleessa obboleettii abbaa haadha abbaan fedhe rabbiin itti fedhanii itti dhukkufatanii korobbinyaan. Soddaa dhagaan. Lazii dhukkuma kabbaru kanaafan jaallatama man. Soddaa isa dhuguma. Waan hin qabu qofa miti waan hin qabne hundan itti fixa. Si galee yaalchisuu hin danda'u akkamitti yaalchisa. Yaalchisuu miti nama nuu fiduu hin danda'u. Hin fidda nama nanya yookaan soddummaan maal akka ta'e wal galchina nan beektan wanta tuqee yaa baleessa waa'ee koo yoon barbee yoon beekne dhaqee Iskindar Naggaa gaafadha. Ani raas mataat nai an dhukkuba baleessa. Si galee na bituu dandeessa dhuguma na bittaa hoo bareechitee na bitta malee isin bitee dhaara soddaan Mubaarik ana bituu danda'a argitanii ana bituu danda'a. Inni immoo ajandaa ta'uun barbaadu ajandaa gaafa warri isaasii durii kaafatte qinee muuziqaa qinee battee gaafa sana deebisuuf jechuudha. Allah waanan jechuudhaan zimmeedhaa yeroo filatu beeka. Intalatti dayyuu isa obboleettii isaa isii abaaramtuu sanaaf miti. Guyyaa jumaataa muuziqaa bantee caffartu sanaa jedhee miti. Xurii keessatti lakkaa'u. Dhimmi Mubaarik amma wana maaf raggataa turte yoo jette. Maamee please. Gara fuulduraa fuura gataan itti fufuu danda'a maaliif beektaa? Akka inni cimuuf namni yeroo si qeequ hin cimta hin jabaatta. Ituun an qeeqa sana hin kaafne. Ituun dhaqee Idriisiin biran dhaabbanne nama 47 fideen dhufu Mubaarik umrii isaa guutu. Nuti nama siyaasaati. Haasaa beenna, siyaasa beenna, istiraateejii beenna. Si galee. Nama tokko yoo cimsuu barbaadde akkaataatti cimsuu beenna. Kadhaadhaan gorsaa miti boo'ichi. No. Akkasii miti. Inni galateeffatu yoo jiraate immoo inni qeequ raggatu wayii jiraachuu qaba. Hin jabaata kana. Jazbaa. Ituu beekte takkaasirraa haasa'een beeku. Ituu beekte dhaqxe kabajaan fidde ture. Qashee.